What's up? Jira jira. Nah? Come here. Ladder no way, bakishnay. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Baga duftan ga nama fira adabachiisna nama nu dhiisuu jide beetanii maaliif Jaafariitiitu adabachuu jide Jaafar kan nagee oo Roman qaalii nama jirta jirsi bar mucayyoon tun የናፈቅሽኝ እኔማ በማትር አይኔ አሰኝሽኝ ወይኔ ጄበር ተበተኒ በር ማን ይሆን ማተበርጋ ኑኒ ወዲንታኒ ማለ ዋይ ጃለላተና ተከዶኒ በር ማን ይሆን ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ጃፈር ኢልማ ኤኙ ወኒ ሰንገርተኒ ሚ ነምትቸ ሰኒተን ኤኝ መቃን ኢሳ ነራ ኢማሜ ሱሱ በገነጋ አንዱፍቴ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ጃፈር ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ በገነጋ አንዱፍተኒ ሲንጃ እስኑን ዲኑ በገነጋ አንዱፍተን ኢልማ ዳንኤል ክብረት ሰኒ ፊ ዴቢስና ማሊፍ hayyotan keenya dhiisuu dide hayyotan keenya jechoota fi kana tuttuquudatti jira maaliif hin dubbanne waan Daani'eel Kibret ja'uunsan Daani'eeliitiitu isa erge kanaaf Jawaar akka dubbatu fedhanni gartaniimi namnummaan Jaafar kana nama godhee huu Jawaar amanuu baattanu gartanii Jaafar keessan kanummaan nama isa godhee eenyu jawwe ifi ilmaan oromoodhaati bara meeqa TV irra wanni irra hojjate radio irra hojjate dabruu fi didde farshoo saabira khutuu fi didde biyya alaa kana ture hin mijjooyneef hin milkooyne nama hojjate hin beene nama taa'eetu marrafuu nama jimaa qamoo farshoo dhuguu malee faayidaa takka hin qabne jechuudha nama akkanaati nama ani singiliidha jechuudhaan mana hin qabu jechuudhaan waraqaa naqatee mana fudhachuudhaaf eeggachaa jiru jechuudha nama akkanaati jechuudha aboo caalaa baga nagaan dhufte kanaaf isinii bira keenya gaa ijaanii barummanni kun baga jiraattan gaawoo barsila dawummaan sunuu sumaannaa ajajamee jechuusaati bar dawummaan sunuu silaa sumaannaa ajajamee jechuusaati akkasi asuma irratti dhaabna silaahu wanniin hin dhumu wanni YouTube keessaa dhaggeeffatan kun hin dhumu baga nagaan dhuftan jennagaa armallee irra deebineet isiniin jennaa qaaliiwwanii fi gaariiwwan
hayyootan keenya mana hidhaarraa bahuun akkuma beekametti odoo jiru hayyootan keenya kana keessa kan akka yeroo duraatiif Shamshaddiin Xaahaadhaatiitu gaafii fi deebiidhaa fi kana waan takka waan gaafatamee fi kana deebise sunis gam tokkoonis gaariidha gam tokkoonillee gaariidha mitiisi ammoo haa ta'u warroottan san keessa warroottan keessattuu uummanni Amaaraa kun yookaanum jala deemtoonni keenya kun isaanillee Amaarumatti fixa warroottan Jaafarii fi maaliif kana dabballoota kophee Amaaraa tana kophee biltsiginnaa tana Amaarumatti fixa isinis maaliif ergamtuudha waan ta'aniif isaan kan akkasumatti fixuutu irra wayyaadha maaliif amma isaan kuni Amaarri isaan kana keessaan dhufe እናንተ ስለምትግባቡ አንድ ቋንቋ ስለምትነጋገሩ እስቲ ሂዱና እነሱን የሚያናድድ ነገር ብሏችሁ ወደ ሚዲያ እንዲወጡ አድርጓቸው ዋንጫ ማቲ ዱበተን ጀቹና ማሊፍ እስን ኸናቲቱ ወልቢኻ እስን ኸናቲቱ ወልቲ ዲሃታ ኑረሌዳ ሜጀቾታ waan isaan kana aarsa waan takka dudubadhaati akka isaan aaranii kara miidiyaa kana ol bahanii waan takka dudubbatan godhaadha goosisaadha waan jaamu wanni godhan jechuudha san keessa raayis warrootan eenyutu dhageettii qaba Oromoo tana biratti eenyu dhageettii qaba biltsiginnuma tana keessa irrattu eenyu dhageettii qabaadha filatan jechuudha kan akka Jaafar Ali kana filatan Jaafar Ali ma nu biratti faayidaan qabu Oromoo biratti faayidaa takka hin qabu akka Oromoodhaatittiin isinii maa beeka Jaafar Ali dur humaatii miti dur hidhugaasii hifarshaanaasii oduma san hunda beenuuti waan takka irra dabraafi as geenye jechuudha amma garuu san hunda bira hutee inni nu jijjiiramee jira garuu isa qofa ammaan tana kan akka diinaatitti iyyuudhatti jiru jechuudha kan akka diinaatitti jechoota badaadhaa fi kana babarreessaa jiru sigale ammoo asirratti ijoolleen teenya Harargeedha galatooma warri nuwaatu dhukkeerraa kaasu jiru isin sigale Oromoon tun beeytee jirti waan inni ta'e agartee jirti tunfattee jirti gartani isin garuu waan Jawaar kana akka gaarii jaalattaniif waan hayyootan keenya kana akka gaarii jaalattaniif dhugaa jirtu itti muudhatti jirtan garuu gaan nama kanaatiitu nama fudhatuu miti nama hin dhageenye nama gartanii garaa isaati jecha hallayyaa hunda seenuunni Jaafar jechuun nama garaa isaatiif amantii isaatu jijjiirrate irraa tokko geetaayeen 3 ጊዜ ነው ምናምን ጊዜ አየሁኝ nama jee irraa tokko gartan bar akkasimi nama akkasiiti bar Jaafar jechuun nama akkanaati nama amantii isaa tana ammaa fi amma jijjiiru nama bikka takka hin dhaabbanne jechuudha nama garummaan isaa qoftiin waan fedhetti isa jijjiiru jechuudha alaykum salaam kana jechuun nama sila biyya guddate keessatti if dadhabee biyya sila itti dalagatanii itti jijjiiraman keessa ture san keessa Itoophiyaatti ol galee jechuudha nama akkanaa kanaatiitu gaamma biyyatti wahiin isinii godha jechuudha akka Harargeedhaatitti Harargee keessa taa'uu ture Jaafar ati mee maal goote eega Jawaar faani dhaman mee maal goote ka mee inumaatu Oromiyaa tana dhiisiiti Harargeedhaa maal goote mee Hararguma tanaafu naannoo taa'uu turte saniif ati maal goote mee wannummaan ati goote nutti akka hayyuudhaatitti haa jennu mee ati hayyuu Harargeeti siinaa jennu mee wannummaan ati ummata keenya Harargee kanaaf goote mee ati maali hayyee hayyuudha siin jenneeti gaa duraan Jawaar jalallee deddeemuu turteesi namuu gaa Jaafariitti dhufee Jaafariitti Jawaarii wajji dhufee yeeti gaa namuu harkasii tumaa ture sababa sanirraani gaati maantana khara biyyaatillee galte mee gaati eega Jawaar faani dhaman eega Hacaaluun faan du'e wanni ati godhaa turte ummata kanaaf mee maali gaa nuttiini hangaasallee ni beeyna okay hangaasalleen live behee waan adda jejjechaa ture ati hoo mee maal godhuu turte atis maayikii qabatteetuma waliin bahini malee arrabsoo akkuma daa'imaatitti waan adda jechaa turte jechuudha jechaatillee jirta kalee fi kana hunda reeffa gurgurachuun hafuu qaba marree gurgurachuun hafuu qaba boo hayyootan keenya kana malee jira boo manummaan leenci arraantana mana hidhaatii baane jechuudhaan khabaruus mana hidhaa sanitti ol deebi'an kan beekanii hayyootan keenya Hacaaluudhaa fi Abduu Jabbaariif
gartanii mi Abdu Jabbaar faa Hacaaluu faa suuraa isaanii maxxanfatanii ummata isaanii kanaa waliin gadda isaanitti dhageeme warri qooddatu isaan kana malee hin jiru bar isaanuma kana warrummaan ammaas gadda kana qooddatelleen ati garuu isaan kana xiqqeessuu feete jechuudha ummata ifiifuu ati carqii kana si bikkaraa dhuftee namni isin beeyne kana si bututtuudhaa kana si faamilii ta'e guddoo san dhiisee namtitti kaarboonni irraa dhume tana jala galee amartitti sanuu amartitti amantii hunda si jijjiirsistee namummaa irraa achis baaste tana jalatti galee asii waa meeqa goggodhatu jechuudha. Si galee ilma dhiiraatti barati maaliif teessee hin dalaganne maaliif akka dhiiraatiitti hin dalaganne akka namaatiitti maaliif hin daleen maaliif hin jijjiirre ati maali ati harargee taatu waan adda addaatiin gargar faffacaaste akka namni keenya harargeedhaa mataa wal jala qabanne gootee jirta isaa ibliisaati shayxaanaati khabiisaati si galee bikka deemtutti uuma balleessitaati kasin beene garuu si faarsa hayyuu keenya naamun keenya sinjaa beeran mataa malaaxaa hundinuu si faarsiti carqii asirraa qabdi malee hundi si malaaxuma akka ta'eetiiti warra fuulaan jaartii ta'eetiif si fakkaatu jechuudha jaartiin ta'eetii sanumaa barsu fuula keessaa suma fakkaatti aarta bishaan uffattee haa deemtu malee nama akkanaa kana jechuudha namni akkanaa kun hogga ol bahee reefka gurgurachuun hafuu qaba ummanni reefka gurguranna siin hin jenne bar gadda isaanii dhageeme agarsiisan abbootiilee keenya tan duute san tan biyya kamalatti ajjeesisan ummata awwaalchi isaanii akkamalatti awwaalamisan kan oromoon tokkolleen irratti hin argamin Abdu Jabbaar akkamalatti ajjeesanii akkamalatti awwaalasan Hacaaluu akkamalatti ajjeesanii akkamalatti awwaalamisan gadda isaanitti dhageeme ibsatan amataa fi ji'a 8 mokkana hidhaman amatuma 2 jeeyin ati garuu guyyaa tokko nama kana waliin nyaanneettee nama mana hidhaatitti hin gaafatini akka ilma namaatitti guyyaa tokko hin gaafanne guyyaa tokko dheeyxee mana hidhaa san hin gaafanne jechuudha maaliif namummaa irraa achi baatee jirta amaaroytee jirta nafxanyooytee jirta Daani'eel Kibrat namticha amantii muslimaa hin feene እስልምና በኢትዮጵያ ውስጥ ያው እየተስፋፋ ነው namticha ጆሰን amantiin islaamaa Itoophiyaa keessa babal'attee jirti kanaaf akkamitti waan kana dhabamsiisna masgida meeqa gube namtichi sun namticha ati sanuu footoo itti maxxantee wal bira khaati sun daggaara keechuudha bar sunummaanu namni hiikaa suuraa sanii beeku namni ma'anaa suuraa sanii himu suuraan teetuu ni dubbatti suuraan teetiifitta namticha sanii ni dubbatti likkii dhagootee hitolchiteedha nama hin beeyneetii dhugaa jaafar keenya goota keenya sinja garuu ati suuraa Daani'eel Kibrat wajji dhaabbattee ka'uun keessuun shayxaanticha ibliisa guddaa sanii wajji ka'uun keessuun sigaleemi ummata muslimaa hangam takka sigaleemi akka isaan garaa isaanii sitti hammeessan akka isaan ilaalcha duraan ilaalcha gaarii isaan sii qaban sirraa garagalfatan taasisee jira bageef agarsiiste eenyummaa kee hanga hafe bageef agarsiiste duraan namni kun nama nagayaatii yogorsanillee ni deebi'aa jechuudhaan namni tokko waa sirra qaqqabaa ture bar akka Oromoottis haa ta'u akka Harargeetittis haa ta'u akkuma ilma namaatittu haa ta'u waan takka sirra qaqqabaa ture garuu ati namticha rabbiin abaare ta'uu kee gaafa dura amantii teetira amantii biraatitti tarkaanfatte beekamte jechuudha sanbira kutteenumaatu Daani'eel keeti wajjiin suuraa kaate itti maxxantee saruu hidhii teetan feestaal gubattee bakka tana tan farshoon bikka meeqatti ciccirte tana achi namticha sanii maxxantee kaate jechuudha ati arraan tana ajandaan ati gaggeessaa jirtu ajandaa Daani'eel Kibrati akkam godheetiin Daani'eel Kibrat kana gammachiisaa
maal jeetiin Daani'el Kibret kana gammachiisee arraan tana Joharuma kanaa dubbisaa. Johar maraataa akka keetiitii miti bar. Johar garteemi Johar kaartoon akka keetii kanaa miti. Johar mataa keessan bikka lamatti dhoosee nama geema ijoollee xixiqqishoodhaaf geema ijoolleen xixiqqoon taphattu garteemi irraa tolchuu danda'u irraa tokko Johar. Nama hin jarjarreesi, nama na harkaa hin jenneesi, nama akkasiiti. Tasgabbaawaadha. Ati wanni ati beektu akka maayikii fudhatee dubbatu san seete no. Yeruma hundaa wanni abbaan fedhee isaa arrabse abbaan fedhee dhiise takka deebisaa hin beeku. Amalli isaa akkasuma inni achuma ta'a. Sigale meeqa kan fireendummaa isaa wajjin walitti qaban kan akka hangaa isaa fa'aa maqaa isaa fudhatee sanuu. Waa meeqa isaan jechaa ture laayivii sa'a 3-4 irraa haasawaa ture. Namni kuni fireendummaa walitti qabnaa fireendummaa kiyyallee irraa hin deeffadha hin jenne tuffatee dhiise jechuudha. Nama akkasiiti Johar nama fageessee yaadu. Silaama nama biroo silaa taate kan akka kiyyaatiif keetii silaa taate fireendummaa kee irraa deeffatta khalaas. San jechuun bombaa bishaanii namarraa cufachuu jechuudha. Baxamaat akka namni kun dheebuudhaan du'e jechuudha. Johar nama akkasiitii miti. Ati sanuu zabanyaa wahaalmaatii fakkaatu. Si guyya tokko ibillee hin jijjiirin. Nama naannoo keenyaa sanii ibillee hin tahin. Silaa bar waan birootillee dhabde bar ummatuma keenya Harargee kanaafillee ta'uu qabda ture bar. Miskiina naannoo jijjigaatiif kanarraa buqqeessaniifillee sagalee hin taane ati. Mana keenya Harargeedhaa jijjigasan keessaa buqqaaniiti naannoo adda addaatitti faffaca'uu turan. Ati isaanuma saniifuu sagalee hin taane bar. Maal dubbatame ati afaan kamiin dubbatame afaan kamiin afaaniin qabaa jettee dubbatame ati. Higa Haaji Sabaranda nama akkanaati jechuudhaati. Ati akkanaa kanamma kanummaan yookaan tanummaan hayyuudha siin jettu ta'if wallaaltee jennaan si gale. Nama qalbiin garagaltee yoo taate malee namni nama akka keetii kanaan Jaafar nama akkanaatii je'ee faarsee siyaamu hin jiru beekta. Gurbaan kun galata sirraa qaba waan fedhe illee ta'u. Johar galata sirraa qaba. Akka ati Oromoo tanaa wajjin illee wal barattu as taasise isa. Maaliif namni reediyoo keessa si beeka malee si kana fuulaan sin beeku. Reediyoo keessa si beeka namu. Reediyoo keessatti abalutti si beeka. Garuu zaataan kasi beeku hin jiru. Zaataan. Eegumaatti as baatee Joharumaatiitu si kana nutti as baase malee anuu sin beeku bar. Anuu sin beeku. Anuu Harargeedha sin beeku. Jaafar kana eeguma Johar dhufee garre. Waan dhugaati tun if qolu fotoon taane. Sin beeku anuu. Nam tokko kasi beeku hin jiru. Guyyaa keessaa si wal barre nuti. Johari khasii kana nutti fide. Johari diitu ibliisa hunda Oromoo jechuudhaan nutti fide. Ummata guyyaa keessaa jijjiiramu toomanjeeri hunda isaatiitu fide. Toomanjeeronni hundi isaanii warra waan nyaate garagalee jechuudha Oromoodhaatti. Ati garuu namni akka keetii arri sabloon kuni namni hin qaafanne kun namni maal naan jaa hin beene kuni guyyaa keessaa hogga as bahee sanuu kan bar wal jala arrabsoo gaggeessitaa bar sanuu. Reefka gurgurachuun hin ta'u maaree gurgurachuun hin ta'u maaltoo reefka gurguranna siin jee. Ummanni yoo ummata akka keetiiti kadhattuu ati. Kataayee waan farshoodhaa kadhatu. Kataayee waan jimaadhaa kadhatu summa malee kabiraatii jira. Hunu asittuu kadhattaati Noorwee tanattiiti. Biyya silaa guddoo tanattuu kadhatta biyya silaa namni ittiin kadhanne asittuu kadhattaati bara. Nilleen dalagattuu baratti. Ijoolleen si beekan takkaama dalagatee hin beeku jaan. Taa'eetuma waa kadhachuu malee.
nilleen qaanfatu taa'ee farshoo dhugaatuma yaa jaansanu waanuma namni siin jee siin jenne tana ni jettaas ni beesistaas nama akkanaati ati bara sigale nama farshoodhaan fuula dhiqatu nama farshoodhaan wudu ati rafu ati nama akkasiidhaan ballan baaciyee fuula torba garagalchaa fuulli keetii fi mataan kee hundinuu wal fakkaataa barsanuu kanatti hogga wanni godhan numaatu fuula jaartii teessanii san hogga kanatti walitti fidan kana jaartiidha kanaatiitu Jaafarii namni beeku hin jiru. Waalaikum salaam. Namni beeku hin jiru amma namicha waraabeessa kana amma rifeensi irra hin jirre kana obboleessaa hangaasaadha isa kanaatiitu ammaan tana hayyoota keenya qeeqee jechuudha. Ummanni ni hidhamnaallee ni beekani boru yookaan arraan tana mana hidhaa seennaa ni beekan silaa bara hayyootan biroo silaa taate amma silaa amma kan akka Iskandar Naggaadhaa silaa ta'e isgoo zaaree laawwaxxahan ተመስገን አምላኬ ያለ ዛሬ አይለመደኝም ጃኒ ቤቴ ገሩ እኒ እንጀው ጆር እንጀው ሲገለሚ ኡመኒ ሂንጃን አስባኒ ሱራ ቶልሲሲፈተኒ ግጥም ጎደተኒ ፈተኒ ኡመተል ኦፊሲሰን ጀቹዳ ማሊፍስ ጀቺ ፊ ሰሚቲቱ ስትጅጅረም ሱራን ሁንዲኑ ሆገ ፌስቡክ በነም ሁንዲኑ ጆሃሩም قبل سكناتي سوغبانو بالجوارم خوني سوغبانو بكلا ولتي وني تهجودا نمتي تخنا سيميتي ديني نو جيبول لي غتيمي هين جيباموغا مال غونا غاري مي مال غونا غا مي مال غرودن ديسا نما خنغا ربي دي تو طيبه دي بجنتي مي مال غرودن ديسا تي جعفر اك جعفرتي مي مال غرودن ديسا Oromoo teenya tarar geessa ni bubar ati nama waa takka illee hin godhin ni bar namni silaa biyya guddate biyya faranjii tana keessa ture nama silaa hojjetee qabeenya tokkoon biyya sanitti galee miskiina saniifillee hojii uumee waan tokko godhu raayee tokko ati nama farshoo firra naqaatuma deemu ofiisiitu tokko jimaa qamaasiin gayyaasaa deemu asiin fi asiin mataa keetiif hin taane جولتي تاني نما خيتي هنتاني وما تكابو هنتاني بقى نورتاتي تشورا تشتي بقى قا أمتا خينيا خارر جي خنادي تو أمتا مسكينة أمتا نمتي سندوباني چال جيت مفراغر تيمي سلالو يتشورا وما اتباس تلالو راف فرات تقيسا جانا من خينيا وقزي تفتي بر أتنما كناتي قا سيكلي أدي تمبر خلو روبا يتبر خلو روبا قرتمي نم أكسيتي أتي نجيسا سيمي تي جابر سينا جنجمو قرتمي تن بكجوارين بوأيتي أكجوارتي شورو مرقارا نتول خاناتي سيكلي مي إسي خدوم مارادونا دا إسينو فيديو دقنبدي إسيفو ملكويني إسينيفو انتاني دبين أتي متي أتي وسختي تخنا متي سينا جنجموتو فيديو دقنبدي هنگا درازا فيديو دقنبدي إسينو هفتي هدو غر أمت هدو غر هدو هندو بنو ملي وان هدو هندو بنو ملي أمت هدو رغري ورسل أكا جوارتي ديمو داف أكا ساتي تركافتشو داف أكا ساتي تدبتشو داف وانا دادا ياتن هدو رغري مالي فمتا خينيا خانا خيسة أمتا خينيا غارسي تيوي غارر جي خانا وانا دادا سوباني غرتيمي وني غرو داف هدا دابا يكونون دينون دنديم إسام مالي هنجور هايوني ماني داتي راربهاني قد أبليان إساني خوبت إبساتو هنجور خانا يتنبر نتلي نتلا جيمني يروساني بكسان هنجرو ماني دادا جرا أول تساني ترتي مولاني مي خوتا غاي مجرخين يسينيس بكما جرتاني قد خانا نوجين قودة أكا نمني أكا دندوتي نما خانا وجين قودة تيجورا مالي فما يرون تكنولوجي بلتي جرتي أكا دوريميت الحمد لله كشافا نمني هنديمو باتري دان سيغالي نمو بكا جروهي وانسان بروفايلو قدتي تتاي چودا
tunilleen bar qabsoo karaa nagayaati irraa takkaa bar silaa nama beeku silaa taate tunu qabsoo karaa nagayaati irraa takka sigale warroottan qawwetti amananni jira nama qawwetti namana anama suuratti namanu nama qawwetti amanu irraa tokkoon maaliif namni kun maaliif injijjiiranne jaa kun maa jijjiiratte jaa kun baga jijjiiratte kun wanni no namni kun wal dhaba nama kana akkatti yaadatu jira akkatti gaddituufi jira ammoo dirqama baqlaawwan suuraa jijjiirachuu hin qabu an abbaan fedhee wanni ta'e injijjiiradhu maaliif kaayoon tiyaaditu teessanii adda waan ta'eef nama kayyanii yaadadha namni yaadadha garuu akkaaniin itti amanu qabsoo hidhannootti namana arra hidhannoo oromoon hidhatte arra hidhannoo jaarmayni keenya hidhateen mana hidhaasanii gabbahuu danda'an sigale ati garuu obboleessa hangaasaadha gaafa furriin itti dhuftee furrii teetan furruq jecha akka shishaa badeetitti nyaaraan tuttuqaa nyaara keetillee irraa hayxee fixxee jechuudha asiidha lakkaa furriin asiidha siifi hangaasaa nyaaraan qabdan heduu alaa bakka nama heerri mubar dibi heerri mubar kadhalaan ulfa qabdu yookaan dhiir jaanii jira karfeensa khafiifa kana kaasuu jira nama san dibatee irraa xolu godhee hucciisee fi santu tokko jechuudha heerri mubarillee rifeensa jajjabaadha kaasaa sigale nama akkasii taati gaafni ati jibbamte daranuu onnuma ummataa keessaa illee achi baate gaafa Daani'eel Kibrati wajjin wal bira dhaabbattee sigalemi hidhii hoota faranjii kadulloome fakkaabsu garteemi sun kuna gootee ol qabde gaafa suuraa nama sanii wajji kaate ati ummata keessaa illee achi baate namticha እስልምና በኢትዮጵያ ውስጥ ተስፋፍቷል namticha je'e masgida meeqa gubsiise masgida meeqa daaraa kute ulamaa'ota keenya meeqa wanni godhe jechuudha nama sanii wajji dhaabbattee haati silaa nama qalbii qabu silaa taate silaa namni ala kana jiru nama qalbii hin qabne sigalemi namni gaani takkata hundinuu biyya faranjii kana majiraataniif beekaan ja'amu beeka namni kun irra guddaan isaa biyyumaa bi huccuu jijjiirate hundi isi biyya huccuu jijjiirate hundi isiidha ummata kanaati wanni silaa biyya namaa kana jira hundinuu biyya arabaatti qabi walaa biyyuma guddatti tanattu qabaati silaa nutiin kun arraatan akka amaaraatti silaa yaanne qabeenyaas baasaa waa hundaan wal cinaa dhaabbanna ture amaarri baramaan tana hiriira yaamuudhaaf taa'u jirani baramaarri hiriira yaamuudhaaf taa'u jira ለምንድነው ጀዋር ማይናገረው ምን ውጦ ነው አብይ አትናገር ብሎት ነው ወይስ የሆነ ነገር አላቸው የሆነ ስምምነት አላቸው ሰጃሙ መታ ከይሳ ቀበንጀች ወደ ኢሳን ወአለይኩም ሰላም አቲ ካርቶኒ ፊቡ ካርቶኒ መንጨሮኒ ዮ ጉባራ ብሻን ተነቀን ጀላያ ዙሁኒ dirqama garteemi jecha keetiin jecha sakraanaatiif jawaar ol bahee haa dubbatuudha yaa zag ati sigale ati nama qalbii hin qabne irraa namni akkanumatti hin dubbatu akkaataatti dubbatu jira siimiti faranjiin gurguddoon garteemi gurguddoon hogga biyya san dhufte hin dubbattu waan adda addaan dubbattu ni beekan biyya diktaatara ni beekan eega biyya isaanii san bahan biyya namaa tan hogga dhufan ni faarsanii waa hunda faarsanii nagayaan bahanii kutan eega biyya isaanii san dhaqan waan jira hunda gannaqan jechuudha namni kun arraan tana mee akkamitti haa dubbatu akka Hacaaluutti ajjeesuudhaafi Hacaaluun bara kanatti nu harkaa du'ee bara
Hacaaluu oggoo oduma aayizoo yennuuni akkuma ijoollee teenya tawalloodhaa godhaa turre kana jechuudha. Kan gargaarsa takka illee cinaan dhaabbatin. Oromoon takka ka cinaa hin dhaabbatin. Ijoolleen teenya tawalloodhaa gootowwan keenya maarree keenya otoo jennu walloo arra sadarkaa nuti irraan tana wanni goone ilaaluu danda'uudha qabna. Silaa isaan saniif irra gargaarsa addatti godhuu qabna ture. Garuu bifa kamiin goonaaf ree nam tokkolleen kawalloo garagalee laaluu hin jiru laalelleen hin jiru. San Hacaaluunis akkasitti nu harkaa kute. Onneen oowwituun takka ta bikka duututti hin beene ta maaliin ja'a hin beene tan akkasii qaba irra guddaa namni keenya. Namni waan takka irraa wayillee ni wanni ja'a ni babbarata. Namni waan kuteerraa waan takka barata. Maaliin ja'a itti yaaduu qabaa bar dura odoo hidhiin tun hin lulanne dura sammuun tun itti yaaduudha qabdii bar. Maal akka jettu maal akka dubbattu ati akka keetiin dubbatte reefka gurgurachuudhaa deeman kana booda reefka gurgurachuun hafuu qabdi kana booda dhiiga gannaquun hafuu qabdi. Qabsoo isaaniitiin as geessee barati. Qabsoo isaaniitiin biyya san seente ifiifu silaa nama waa beeku silaa taate joollummaan ala kanatti biyyuma alaa kana biyyuma adda addaatitti atiin kun fuula namaa san dura dhaabbattee dubbattee maarsin jaan mii atiin kun akkamitti wanni taata. Garuu gaa namni eessa qaanyii beektarree siifisaaliyaan akka tokko bara siifisaaliyaan akka tokko qaanyiin qabdanii namni nama wajji nyaate tokko awoo gurbaa kana gaa wajjillee nyaannee jira yoo gaa isallee jibbe saanuma sanii jechaan isa qusadhaa kajaa'amuu jira. Garuu ati nama beekure nama waan akkasiisan beekuu miti hin beektu ati hin beektu. Minaalbaat wal dhabuu ni dandeessan siifi Jawaar wal dhabisa dhuunfaadhaa san dhabuu wal dhabuu ni dandeessa waan adda addaa irratti wal dhabuu ni dandeessan. Siifi isaa miti arrabaaf ilkeen wal dhabdi. Waan silaa namni keessaan dhaqee fixachuu fa'aa danda'u akka jaarsi irratti fuudheetitti alaan al tol baatee ittana. Nama akka keetii kanaatiitu asii hayyuuf godhee wanni yaa akhi ati hayyuudhaa miti harargee bikkan buutu mataa keetuu bikkan buutaati. Sigalee matuma keetuu bikkan buutu. If dandee dura if jijjiirii dura nama if jijjiireetiitu nama fiitii waa godha. Namni mataa isaatiif waan godhin akkamittuu wanni irratti wal baatee waa yettasa. Bartuun qaanyiidhaa bar sadaqaa nyaachaa sanu saanaa biifaa arraabaa saanaa biltsiginnaadhaa saanaa taayyeedhaa arraabaa waan taayyeen irraa nyaate arraabaa hambaa. Namticha miskiinummaan assalaam aleekum malee Norwee keessa isa ol na hixee barate. Obboleessa Hangaasaadha. Obboleessa Mustafaa Jaarraadha. Amma uummanni suni biyya keessattuu Ingiliffaan itti dubbatamu keessaa dhufe. Daqiiqa 5 immoo Ingiliffaa kottaa dubbadhaa jettee hin dubbatan. Hin jiru. Hattan kaaba buttaadhaa kan silaa achi keessa jiru. Kan silaa utubaan isaa Ameerikaa san keessa jiru. Mee daqiiquma 5 kaaba keenya Ingiliffaa dubbadhu kaamee jettee hin dubbatu. Hin jiru. Eessa baasaa tiivida. Bikka birootu irraa qubaan tuqee kooppii godhee piriintu godha feesbuuka isaati irratti. Eessa baasaa tiivida ree. Jiruha. Maaliif hoolayyiin akkanaatun bikka hoolayyiin itti wali qabamtu malee bikka biraa hin oolan. Amaaraa wajji oolan. Namni Amaaraa wajji oolu bari waa takka illee hin baratu bara. Namni Amaaraa wajji oolu abadan wama takka illee hin baratu. Amaara sanuu hogga hiriira bahu afaan Amaaraatiin ijoo Ameerikaa keessatti. Ifi Awurooppaa fi biyya adda addaatitti uummata akkanaati wajjin ooltan.
Joar ati jecha keetiin jecha kiyya kanaan ol bahee maayikii haa qabatu yoo abadan hin jiru. Mana amaanuu nagartu mana amaanuu nagartu. Kana jala murreetuma sitti himne jala murre. Maraataadhaa miti namni kan biyya diktaataraa biyya wasaqa san keessatti ol bahee dubbatu. Eenyuuf ol bahee dubbata? Eenyuuf? Sigalee eenyuuf ol bahee dubbata? Laal galanni kan waraana adda bilisummaa Oromoodha. Galanni kan Oromoo hidhatteeti. Isaanii hidhate kanaa isaan kun gabbahan waan isaan hidhataniif. Inni gabbahuun isaa akka Oromoon tun tasgabbooytee mataa wal jala qabattee hangi hafilleen gama hidhannoodhaatiitti deemu san godhuudha jira jechuudha. Oromootiyya mataa keessa wal jala qabadhaatii kara dhaaba keessanii qarshii teessan baasaa dhaaba keessan agargaara. Kana dubbiin. Jawaari raaganaa dubbiin eegna. Nagee anaa jiraatu. Nageessaaf feena nagee anaa jiraatu khalaas. Akkam gaafa isaa mijjooyte gaafa haalli tole yookaan gaafa biyya san keessaa bahe alabbee akka fedhe haa dubbatu achi booda mirga isaati jechuudha. Shakkii takka malee waan fedhe dubbachuu danda'achitti. Ammoo biyya san keessa taa'ee maal dubbata gaa biyya Abiyyi Ahmaduu hayyama Amaaraatiin hammaama seenee fincaanee bahu. Abiyyuu kasii bara hayyama Amaarotaatiin sagaraa seenee fincaanee baha. Dilbadil silaarakkan እስቲላን ዲል ፈገግታ እንኳን ቢሆን ከነዚህ ሴቶች ጋር ተጫወት እነዚህን ጋብዘና አልጀቹራን ዱሎቴ ኢሳኒ ገርቴሚ ካን ኤክስፓየር ዲዳል ካና ካናቴ ወሮቶን ቡና ቤት ቲቪ ካና ካን ኤቲቪ ተንጀቹ ጆታ ዳበታ ቤቴ መዲረ ጅማቲ ሚሬ ሂዲሶቱን ኩን ወዴ ዳበታ ጅመት ሌው ዳልቹ ባቴ ጆ ዳበታ አማራ ለካ አማራ መጅማቲ አላ አማራ ተነው ጋር ከሚርቃናት አብይ isa wonni isa ol qabee dhaabbata. Naman baratiin bar naman baratiin maa godhan beeran cinaa fidaniiti kaayan akkuma Jaafar godhan jechuudha. Akkuma Jaafar wanni keessa godhan jechuu OBN keessatti beeran shawaadhaa bebbereedduu tana bira fidaniiti tana rifeensa qabdu kana bira fidanii oduma inni asii ilaalee tanaas ilaalu guyyaan gama halkanii jalaa jijjiirame. Achii san booda aariyaan jechuu nama akkasiiti. Abiyyis nama akkasiiti. Wataaddara nama hin baratin nama namni deemuun ammoo ummanni ummata barumsa qabu ummata waan barate san irratti irkatee waan godhu Jawaarii fi Baqqalaanis sila irraan tanaati gaa isaan waa hojii deemuu turte malee qalbiin tee waan Amaaraa si taate Amaara waan shuruuf koytuuf qaama qalbiidhaan isaan san bira hin turre jechuudhaati. Kan akka wanni faana garree Shamshaddiin Xahaa faana garree kayroo dheeraan waatu waliin hin turin hanga kanallee waliin hin deemin yeroo gabaabduu keessa kan inni South Africa irraa dhufe isaan sanatti wanni ta'e inni sunuu isaan kana hin darbu jeeti waliin hidhamee wanni ta'e akkasii waliin bahe nama jechuun nama akkanaati. Ati hore ati nama qaruuraan farshoodha ajajjuu bara. Nama sammuun isa ajajjoo doon ta'e nama qaruuraan farshoodhaa qoftiin isa ajajjuu jechuudha. Amrii qaruuraa farshoodhaa fudhattee deemta jechuudhaati. ዛሬ የምጠጣበት ነገር ስለሌለ ምን ልፍጠር? እባክህን ይህን ሃይማኖትን ብትቀይር ይሻላል። እንዲሁም እኮ ገንዘብ መሰብሰብ እንችላለን ሲንጀት jechuudha namatti hin teessun.
halkanuma tokkotti ጌታን ሶስቴ ነው አራቴ አይታል ማለት ነው። halkanuma tokkotti garti garuu baguma waa hunda garre baguma waa hunda garre baguma wanni hundinuu addanuu baate baguma sillee garre namni si tuffatee jira jibbamtee jirta bas khalaas waan fete barreessaa ooltu asii achi qabaa ooltu namni waa siin jedhu hin jiru komentii wakasii kan nu jiran gama gayyaasitti hin kanu kola komentii laiku ummata kan jiru baran kan akka oromoodhaatitti jaanneetiitu goota keenya maaree keenyaa seen jaa warra udaan dibatu akka keetiititti isaan nuti hayyoonni keenya ammallee isaanuma kunu Jawaar fa'a Baqqalee fa'aadha sigalee leenci taatu ka isaan eeguudhatti jiru jaalmaaroon ka isaan eeguudhatti jiru sigalee leenci bikka isaa ta'a leenci namatti isin gahu ka isa geemmoo hin dhiisu inninu arra damee hunda facaafateeti naannoo hunda keessa hidhataa qaba jechuudha. Ati garuu mataa keetiif hin taane yooma biyya keessa turte sanitti yoo deebitees sadaquma ummataati eegdee jechuudha. Sadaqaa faranjootaa teesseetuma eeguu qofa. sadaqaa faranjiidhaa eeguu malee waa takka wanni ati biyya sanii buustees hin jiru. wanni buustullee hin jiru. nama akka keetii kana amma Harargee maal nu jettiin gaa maal jettiin gaa maal nu godheettiin. eega mee maal gootaati ma Harargeedha mee wannummaan ati gootee jira. akkuma Jaafarittu wanni ati Harargeedhaa goote maaltu jira. barboo manni bar nama isaati bar hogga biyya alaatti dhufe qabeenya isaatiin warshaa adda addaa banee waan adda addaa godheeti achi akkasitti namootan isaa kanaaf hujii banaa bar. miskiinni gidaara jala rafu kamana keessa ciisu kan ikonomii isaatiif kun wanni dha hundinuu hogga namni akkasii sun dhufe hujii seenee jechuudha. bifa dandeetii isaatiin seenee akkasitti jijjiirame jechuudha. rabbii wanni tujjaaraa fi miskiina wal bira kaa'eef akka kun kana dalaysiifatuuf jechuudha. miskiininis waan silaa nama kana bira dalagate hoggarraa wanni godhe wal bira walirra kaayate waan takkaanitti banate jechuudha. achi booda kunis hogga wayyaawe ka'ee kabiraa san dalaysiifate jechuudha. ati hooree ati fudhatteetuma nyaachuu qofa. garaan ilma namaa udaan illee seef godha. keekuun garuu udaaniitu seef hin godhu bar Jaafar sii gara garaan kee udaan seef hin godhu bakka asiin gad darbiteetuma asiin itti ol darbita jala kanaan gad darbanni kee sii galee nama akkanaati ati qaanyiin takka hin qabdu haybalii hin qabdu. jira bar ummata ajaa'ibaati jira. ummata akkamatti silaalee gartee misii kana waan ati baastu silaalu gartee waan ati baastu gartee akkamuma si beekuu jira. kanumaan hin baratin kabarate itti dhiisiu kabarate namatti hin dubbatu kan hin baratinu meeqaa jira. namni keenya Harargee kan aduu tan akkamatti ilaalee sa'aantun sa'aan kana jeesitti yookaanum si ilaala kana dhaabbatu kana gaaddiddu matee tana ilaalee odoo sa'a laalle sa'a hanganas jee khasitti himu jira namni keenya. ummata akkasiiti. ummata akkasii san keessaa baatee ati haareetti hoggeef xiqqeessitu. garuu gaa durumaan abaaramteesi sii galee waan duraan abaaramteef waa takka illee godhuu hin dandeenyu. eessi dhiinaa bishaan zamzam kana
Suudii irraa finnee sinnaynee sidhiine yoo jenne isin dhiqamtu ati najisa. Najisni hin dhiqamu. Nama akkasiiti. Kanaaf hayyoottan keenya irraa gabbuyi. CV isaan jechiifi samii. Jechiifi samii. Jarri nuuf hayyuudha. Simiti diinaafuu hayyuudha. Wayyaaneenuu akka hayyuudhaatitti suuraa isaanii profaayila godhattee teessiin. Amaariinuu hin dubbatu malee suuraa isaanii profaayila godhatanii tattaan keessaa qaban mobaayila isaanii hunda keessaa. Yuutubaroota amaarota meeqaatiitu iyyuu ture. Inna Jawaar yillaqaquልን ያለ እነሱ ጦርነት አይቆሙም የቻ turan. ሲሄለ biyyatana khatazgabeesuu danda'u isaan kana malee hin jiru jechuudhaan addunyaan wal marihattee irra walii galtee achi kasitti nama as ergatte jechuudha. Sigale ati bocolli farshoo malee waa takka illee hin beekne ol baatee Facebook irraa waa wanni goota. Hayyuu keenyaa siin jaaniif. Taayyeenaa si arkuuf. Taayyeenaa goota siin joof. Bikka malee kufuudhaa teessa guyyaa booda. Siibi taayyeedhaa fi eenyu warrootan akkanaa kun bikka maletti akka kuftan ni beeyna. Sanuu qabriin teessanillee qabrii ajaa'ibaa ta'uudhaa teessi. Bineensaatiitu isin nyaachuudhaa ta'a. Gaafa isin dudduutan gandarraa isin achi fageessaniituma bineensaaf isin kannuu qofa. Kanuma. Warrootan bilisiginnaa akkas ta'uudhaa teessan. Duutanillee nam tokkollee isiniif rifatu. Duutanillee. Maaliif jennaan qalbii ummataa keessaa achi baatanii jirtan, haqamtanii jirtan. Miskiina meeqa ajjeesistan? Dalagataa meeqa? Tujjaara meeqa saamsistan? Nam meeqa odoo haati teessee eeduu ilma isii jalaa fuutanii waraanatti achi ergitan. Isin laalan harargee qulqulluu fakkaatan dabballoota hattoota isin ummata akkanaati jechuudha. Kan akkanaa kanaatiitu asirra ol ba'ee Facebook isaatirra akka nama waa beekuutti itti waa barreessa. Yaaboo namni bar beekaati caljaa bar. Beekaati caljaa namni arkee jira bar waa hundi ni beekaa bar. Oromoon akka duriseen Oromoon ta dursanii miti hundinuu waa hunda ni beekara. Tokko Oromoo waan beenen jirtu. Gandummaadhaanii walitti buusaanis hin dandeemtan akka durii miti bar. Haftee jirti wanni kasii hin jirtu. Oromoon gandummaa qabdu hin jirtu irra Facebook irra takkittiin isin jirtu. Hundinuu mataa wal jala keessee deemti akka hoolaadhaa. Hundinuu gandummaan sun hafteeti Oromoon akka Oromoodhaa deemuudha jirti amma. Hin jirtu. Walittiin buusaa'ee gandummaadhaa fi maalii fi naannoodhaanii walitti buusee illee dandeessu amma. Ijibbaatteetuma Facebook kana loga out gootee keessaa baata malee. Tana na amani naatiitu jee. Hin dandeessu ree. Waan dandeemaatii miti. Maaliif? Jawaar waa hunda summii jaalalaa sanitti facaaseeti hote. Akka namni kun mataa wal jala qabatee deemu godhee. Sii galee? Akka namni mataa wal jala qabate deemu godheeti summii jibbansaa odoon seen summii jaalalaa ummatatti facaasee garagalee jechuudha. Hacaaluu nagarra akkaataa inni itti du'e dhugaa jirtu dubbatee du'e bara. Malee odoo afaan isa hollatuutii miti. Kanaaf hin wayiwaatiin mee akkaataa itti duutu hin beeytu bikkatti wanni taatu hin beeytu.
silaawati galata nu biraa illee hin qabdu sababa guddaa kana biraa illee hin qabdu namni Daani'el Kibrati wajji suuraa ka'e abadan rabbi reefka ka'e saree haa nyaachisu bo waraabee isaa haa nyaachisu reefka ka'e waraabeesi reefka Mahammad Amiin nyaate sun rabbi haa nyaachisu Jaafar siif hangaasaa ifi Mustafaa Jaarraa ifi bineensi tokkos ni jira Khalluuna arsii tana keessa jira amma Khalluuna tokkotu tolbe kan saphii faranjii dullatti fakkaatu tokko hokko luqqaayyuu tokkootitu bayammaan tana hokko tokko hajoo tokko kan Abu Musaabifiin deebisa jee ol bahu tokko raacha sanuu waan luqqaayyuu takkaa bargaasan luqqaayyuu gadhabii loonii fakkaata ol baateetii ittanti sunillee ol baatee sanuu gadhaabadhuu jaa itti hima ijoollee teenya taarsiidhaa itti hima qoshaasha akkasiisan itti hima jaldoo akkasiisan itti hima qoca akkasiisan itti hima adabadhuutii taa'ii haaqama naawqa qucci balee ja'aatii itti hima hattuudha fakkaata sun hattuu gaara Suudiitii fi kana keessatti shamarranii fi namootan keenya kana saamuu ture karee Arabaatii fi kana qaqqalachaa ture fakkaata inni jarraara nama akkasiisan fakkaata kan amma arsii keessaa iyyu tokko jira raacha gurraacha tokko kan akkasiisan qaba tiikaayaa saphii beerran dulloomtee fakkaata sanuu ogguma kana laalanu maggaarajaa gurraacha jala taa'ee haasoo tokko naannoo arsii keessaa qabaatee isaa itti hima dhugaa jirtu itti hima yookaanum kan akkasiisan madaabaraa yookaanum jooniyaa keessa kaayaati qushaashatti darba likkii jirtu itti hima nama akkasiisan bara wanni darbuu ni dandeessanii bara nama akkasiisan afeertaniiti yaamtallaan afeeraati ati goota sagalee ummata keenyaa ta'uu turte leenca keenya jabaa keenya kanaaf waan akkanaa sii qabna jaati yaama oduma inni dhaga'u jooniyaa keessa kaaya ti guba kan akkasiisan jiruudhaan haa gubatu akkasuma akka Kamaal Galchuudha fagaatee yookaanuma haa jiraatu Kamaal Galchuutumma ibbeekaa bar ibbeekaa akkanaa jee achitti hin dhiyaatu ganda Amaaraa keessa galee taa'amma gartani akkas jechuu eenyu Kadiir kajettu tokko eenyu Kadiir jaaniisa Mahammad Kadiir jaaniin moo wanni Kadiir jaaniin bineensa lifcaaja tokko bara waan lifcaaja tokko san waan akkasiiti bar huccuu kanatti miicanii saabunni xuriidhaa agartee irratti hafe fakkaata bar hogguma kanatti taa'uu bar sunfaan huccuu otoo miicamtuu saabunni irra dhume agartee saabunni bikkatti dhume saabuna namni bitachuudhaa hote huccuu xuriidhaa kan qushaasha bishaan xurii keessatti hambisan san fakkaataa bar dhugaa san fakkaata sanuu bar eessa baasiitii dhohititu no hoggalaalanii fi qooshaa dhoonii bahuu didde fakkaatti nama akkasiiti jechuudha sanuun qaanfatu bar loqodaarsiitiin dubbataa bar ni iyyaa bar sanuma ni ittanaa bar hiixatee dubbataa bar kana jee maggaara jala siqee taa bar sanuu namni silaa
gaafa biyya namaa sanii dhufu goojoo silaa keessaa deeme san tottolcha akkuma wanni dhaate jechuudha akka eenyu bineensa rabbi furrii isaa tana deema godheessan shurrubbee tamaam jechuudha gartani qaanyiin teessan tana warroota waan namaatiif kana wanni gootan booddeen teessan akkas taate jechuudha namni goojoo keessaa goojoo caccabtuu sanitti hin deebu goojoo warra ifiisan jaareeti garteemi akkasitti wanni godhe jechuudha kuni biibuu lifcaacnii huccuu micciiranii xuriin irraan bahin fakkaatu kuni maggaaraja arabni darbe boodee wanni irratti hidhe achi hollataa barsanu maglacaa kannaa bar mana ifaan keessa jirre keessa taa'e daawutii ala kaayati barsanu daawutii ala kaayati garteemi daawutii bikka aduun itti baatu san aduun hogga daawutii irratti buute ifaa daawutii raasa mana keessatti ol ibseeti achi iyyaa barsanu mana keessaa iyyaa bar mana keessatti ifaa naqadhu if jijjiirre lakka eessatti if jijjiirtare yeroo namni dalagatu way hataa turteeti ummata akkanaati namni biyya namaa tanatti hin hojjanne waan akkanaa tana hojjeta ammoo biyya keessa ol gale aktiivistii ta'a aktiivistii biltsiginnaatti ta'a jechuun manni akkanaa kun amma irra guddaa aktiivistoota biltsiginnaa kana laala hattan shurrubbee tamaamitti qabaati goojoo caccabtuu san keessa dhaabbatee biddeenaan buusa hii akkana jira gaafa biyya namaa keessa ture fooqiin tun tiyyaa jechaa ture gartani gaafa akkas jawsan nauma biyya isaatitti naannoo mana isaanii san garteemi mana bareedaa tokko jaaree qabu godha hedduu garre beerran biltsiginnaa tana tanaas raayyaa turte tana ta kophee miilaa tana tan kaalsi ilaanga jilbaa uffattee dhadhaabbatu tana hedduu garree bar tuu manni isiin keessa dhaabbattu mana lukkuudhaaf fakkaata mana lukkuun garma keessa dhaabbattee azaantu tokko eenyutu arge akkanatti ol dheeraadha kan akkasiisan jechuudha amma intala takkaa ture roozii yaaniini asirraa iyyuu turte gaafa biyyatti galtu manni isiidhaa kan nami manuma lukkuun keessa galtee azaantu fakkaata mana sanuu cinaachatti kanatti ol seenan malee mana kana qaama guutuudhaan akkanatti ol seenanii miti gaa kanaaf isinin jenna shamarran keenya ustaanii mootummaa tanaaf iyyuu odoo hin taane if jijjiire obbalii biyya arabaa sanuu biyya laal akka gaaritti keessatti hojjettee jireenya kee jijjiirattee akka gaaritti jiraattu keessa jirta ijaazaan bu'a akkanaan ba'a asiniin ba'a injeen sigara hudduu ta'e mismaara abu koofee atti dhahe dha hanga fincaantuu qofaaf bifadhu wanni biyya namaa dhufteef ijaazaa bahuudhaafii miti dhiirti ati bira buutus dhiira faayidaa takka hin qabne dhiira kashlabbee hattuu kofoo inni uffate naawun uffanne jettuun kana kanaa kana bira buute jechuudha ati sitti nafne gaa achi buuteeti bada'o kana kanaa kana bira buuta akka ijoollee dubaayii tokko hin ta'ina badootni waligalee sanuu kan akkasii sun ammaan tana silaa ijoollee teenya tawalloo saniif silaa sagalee ta'uu qaban ture daansii godhachuun maatii wanni godhachuun maatii miti aruusa godhachuun maatii miti haflaa godhatan garuu nama ifi yaadachuu waan ja'amaa takkaa jira namni biyya guddate keessattuu Dubaay Awurooppaadhaa fi Ameerikaa fi kana kanaan biyya gattaa iyyattu biyya akkasii keessan keessa dhaqee Oromoon bari hin jijjiiramtu bara Oromoo ture klorooksiin dhiqee isii tan jijjiiretti illee jijjiiramtu Oromoon huccuun adii tan marakanii irra gannaqamallee bargaa wahiin
saabuna haa ta'u kiloroksii itti naqxee wayin wanni keenya ka Oromoo kun inuma jijjiiramu bikka deemutti daansuma godhanne oduma daansii godhuuti Oromoon biyyeen isa nyaatti hawaasni tokko hawaasni gabrummaa keessa jiru hawaasni warri isaa gabrummaa keessa jiru yeroo akkamii kan daansiidhaaf miila isaa lafaan tumu kolkolee hunda kolkolee biyyaa fi huccuu jijjiiratteetuma deddeemtu jechuudha. Uummata akkanaati. Kanaaf dandeessan taanaan daansiidhaaf fiiguu otoo hin taane goojjoo keessaa deemtan san yaadadha. Goojjoo teessan san yaadadha. Haareetti deebitanii goojjoo sanitti hin deebiina. Nama qaanfachiistanii bar gaafa biyya namaa keessaa daansii gootan huccuu silaa maggaarajaa faadhaaf hodhisiisatan isin huccuu diree seettanii uffattan huccuu sanuu akka wanni dhadhaabbattu kana akka gaafa loonii dhadhaabbattu kana huccuu qaama keessanitti maxxan halo helooneet sigale isinuma ummata akkanaati jechuudha. Huccuu sanuu bargaasan huccuu asliillee silaate huccuu Arabaa fi Hindiin tun qaardaa garteen alatti firraa gabbaaste san isaan asii guuranii aruuza jechuudhaan wanni ta'an jechuudha. Nama keessa yaadadhaa bikka irraa dhuftanii hin irraanfatinaa. Dhaaba keessan kan akkanatti isinii fedhatee taa'u jiru kan cinaa dhaabbadha hanqasuma yookaan kaan wanumaan isin bilisiginnaadhaan gargar jettanii bu'uun jiru. Tonis afaan kiyyan beeytuuti asuma onnee diddimtuu tan ol darbita sila akka kee kana sila Oromoo silaa ta'e maaltu itti hafee afe qaata bilisoomnee warri yaa namitti afaan keenyaan dhageessu. Maal goona gaa akkasi yeroo gaarii qabaadhaa fayyaa nuu taha ammoo hayyootan keenya eeggadhaa warroottan bilisiginnaa isin hayyuun qabdanii kolkoleedha ergamtoota isinii akkanumatti hin fiiginaa hayyootan keenya irraa nuu gora dhaamsa keenya kun sii galee ma'asalaama.